Goftaan koo du'a jaalati nabaasii bilisaa sichis gammadil faarfadha qulqulluu maqaasaa dorsisi kee karaata fi egaa yaadina koo qabeenya sana godhate fayyisee lubbuu koo kanaaniitiin booneenyure gooftaa koo malee isaa cubbuu kootiif jedhee fannoo gubbaa oolee. Radiibuun baga geessan kabajamtoota daawwattoota keenya kuni qophii addaa ayyaana masqalaa sababeeffachuun qophii isin biraan geenyu keessaa isa tokko. Qophii kanas gamtaan tajaajiltoota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti waliin ta'anii qopheessanii qophiin kuni isaan waliin kan turtii taasisnu qophii kana keessatti namoonni hedduun dhimma ayyaana masqalaa fi akkasumas akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti maal fakkaata isa wajjiniin wal qabate akka aadaa Oromootti Oromoon ayyaana masqalaa yeroo kabajatu bakka guddaa kennaa fi walitti hidhamsi yookaan hariiroo inni qabu maal inni kan jedhu isaan irraa odeeffata. Akkasumas gidduutti immoo faaruu sin affeeraadha kan waliin turtii taasisnu. Faaruu jalqaba irratti warreen tajaajiltoonni gamtaa tajaajiltoota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo dhageessan warreen faarfattoonnis nu gidduu jiranii isaan faaruu tokkoon nu saaqu qophii kana faaruu isaaniitti walumaan ceene waliin faarfachaa waliin gammadaa waliin ayyaaneffachaa walitti deebina ammas turtiin keessan waliin haa ta'u. Gamadi isafar sudan galatan yesa. Ayyee daawwattoota keenya faarfattoonni faarfannaa isaanii dhageessanii jiranii ayyaana masqalaatii egaa kan hordofaatii jirtanii mana keessan teessanii dhangaa qopheeffatan akkasumas ammoo warreen gama aadaatiin bakka jirtanitti kabajaartan hundi keessanii baga geessan jenna. Mee seenaamti ayyaanni masqalaa kun akka mana amantaa kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti qabu maal fakkaata? Walitti hidhamsinni aadaa wajjin qabu maal fakkaata kan jedhu kan gabaabsinee odeeffannu. Dhimmi amantaa wajjin walitti qabate maalinni masqalamti jechuun iyyuu akka mana amantaatti hiika maalii qaba kan jedhu warreen nu barsiisan jiru isaanirraa waa odeeffannaa daaqoonni gosa inni bira jiru meeshaan waan gabaabsanii nutti manqabu. Akka amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti ayyaanni fannoo ni kabajamaa. Fannoon kakuu moofaa fi kakuu haaraa keessatti haala barsiisummaa isaa qaba. Kakuu moofaa keessatti odoo ilaallee fannoon namoonni kan ittiin adabaman, namoonni kan ittiin fannifamanidha. Innis seera ba'uu yookaan immoo seera ba'uu boqonnaa 21 irratti kaasnee ilaaluu dandeenya. Namni yakka hojjete yakkamaa kan ta'e fannoo irratti ni adabama. Waaqayyo gooftaan maal jedhee namni fannoo irratti adabame namni fannifame ana biratti abaaramaa waan ta'eef akka foon isaa reenfi isaa muka sana irratti buluu hin qabu jedhee Waaqayyo gooftaan ajaja kenneera. Kanaaf kakuu moofaa keessatti fannoon namoonni yakka hojjetan, namoonni Waaqayyo irraa gargar ba'an, namoonni yakka guddaa hojjetan kan ittiin adabamanidha jechuudha. Isaan kunis adabbii kana erga fudhatanii booda isaan foon isaanii lubbuun isaanii Waaqayyo biratti abaaramaa waan ta'eef kanaaf fannoon kakuu moofaa keessatti fudhataman qabu ture. Kakuu haaraa keessatti yeroo dhufnu garuu ergaa qulqulluu Phaawulos gara saba Galaatiyaa boqonnaa 3 irratti akkuma barreesse maal jedhee gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos abaarsa keenya baateetiin fannoorra ol ba'eedha. Kanaaf kakuu moofaa keessatti fannoorra ol ba'uun fannifamuun mallattoo abaarsaa yoo ta'u kakuu haaraa keessatti garuu gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos abaarsa keenya baatee gidiraa keenya baatee cubbuu keenya baatee daddarbii keenya baateetiin fannootti ol ba'eera jechuudha. Kanaaf kakuu haaraa keessatti fannoon inni tokkoffaan mallattoo fayyinaati kan ittiin fayyine fannoo irratti. Maaliif gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhiiga isaa dhangalaasee foon isaa kukkutee aarsaa kan dhiyeesse fannoo irratti waan ta'eef kanaaf kakuu haaraa keessatti akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti fannoon mallattoo fayyinaati jechuudha. Isa malee madaan qaba furii lubbuu kooti
Kanaaf jedhee todheeffate akka cubbamaatti jaalala isaa mul'isuudhaaf fannoorra tolba'ee mootichi hundumaa danda'u waa'ee kootiif du'e. Kanaan ittiin booneenyuree gooftaa koo malee isaa cubbuu kootiif jedhee fannoo gubbaa oolee. Fannoon mallattoo fayyinaati. Inni lammaffaan fannoon kakuu haaraa keessatti maal fakkaata yoo jennu mallattoo tokkummaati. Akkuma beekamu Addaam erga kufee booda qaamni afur gargar ba'ee ture. Inni tokkoffaan namnii fi waaqni gargar ba'ee ture. Inni lammaffaan immoo namnii fi ergamoonni waaqayyoo gargar ba'anii turani. Inni sadaffaan lubbuun keenya, nafseen keenyaa fi foon keenya gargar ba'ee ture. Inni arfaffaan immoo namnii fi gannat gargar ba'anii turan. Kanaaf qaama arfan gargar ba'e kana, qaama gargar ba'an kana tokko kan godhe Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifameeti jechuudha. Gooftaan koo du'a jaalati na baasee bilisaa sichis gammadee faarfadha qulqulluu maqaasaa doosisii kee karaatti fi egaa yaadina koo qabeenya sana godhatee fayyisee lubbuu koo. Kanaan ittiin booneenyuree gooftaa koo malee isaa cubbuu kootiif jedhee fannoo gubbaa oolee. Dhimma aadaa wajjin wal qabate ammoo Oromoon amma masqala yookaan ammoo birraa kana yeroo masqala gubu mootii ayyaanaati jedheeti kabaja. Mootii ayyaanaati gaafa jedhu bakka guddaa qabaaf jechuudha. Gara amantaa kiristaanaa kana wajjin yoo walitti finnu hariiroo qaba ayyaanni kun guddaa. Masqalli Oromoodhaaf jireenya haaraa kan ittiin lakkaawwatudha. Jireenya haaraa yoo jennu yoo wal gaafatullee amma umuriin kee meeqa waliin jechuu calqabne malee isaan manguddoo bira yoo siqxan ebeluun masqala amma kanaati. Jireenya amma kan umurii isaa kan ittiin lakkaawwatu maddi lakkoofsa isaa eenyurraa tokko jedhee calqaba masqalaan lakkaawwate jechuudha. Kanaaf masqalli hawaasa Oromoo biratti aadaa isaa keessatti yoo ilaallu jireenya isaa haaraa sana kan ittiin lakkaawwatudha. Ija amantaatiinis immoo yoo ilaallu jireenya haaraa kan ittiin lakkaawamu barri kakuu haaraa kan ittiin lakkaawamu isa amata mirat jennee afaan Amaariffaatiin jennu sun barri araaraa sun kan lakkaawamu calqabe oolmaa fannoo irraan booda jechuudha. Kanaaf walitti dhufeenyi hawaasni keenya qabuu fi masqalli qabu baay'ee walitti siqaadha. Jireenya haaraa, umurii haaraa, falaasama haaraa keessa hawaasni keenya jiraachuu kan ittiin lakkaawwannu masqala ittiin lakkaawwata. Kanaaf masqalli jireenya haaraasaa kan ittiin eegalu, jireenya isaa sana kan ittiin lakkaawwatu, abdii isaa keessa kan ittiin horatudha. Inni lammaffaan masqallii fi Oromoo keessatti masqalli isaaf abdiidha. Jechootuma isaa keessallee yoo ilaalle taanaan galgalliif masqalli waakkiin qabu jedha. Kanaaf waajiraa jechuudha. Yoomiyyuu taanaan namni galee mana keessatti mana irratti dhuma irratti galgala waan ta'e qabatee gala. Kanaaf abdiin hawaasa keenyaa masqalaan wal qabate jechuudha. Masqala keessa waa baay'ee ilaalla. Tokkoffaa akkuma amma kaasaa jiru abdii jira. Abdiin immoo waan amma ta'u otoo hin ta'in gulanatti waan itti deemtudha. Masqala irraas abdii qabna. Abdii fayyinaa jireenya bara baraarraa arganna. Itti aansee masqalliif abaaboon waliin calaqqisu. Abaaboo yoo ilaalte taanaan abaaboon hin nyaatamu. Firiidhaaf garuu si kakaasa. Abaaboo xaansee kan dhufu maalinni firiidha. Miti abaaboorra abaaba'eet itti aanee immoo firiin argama. Kanaaf abaabooniif masqalli waliin biqilu masqala irratti wanti nuti nyaannu ni jira jechuudha. Masqalli sun waan ittiin nu laatu, waan nu quubsu, waan nu fayyisu nu qabee dhufa. Gooftaa Yesuus Kiristoos teessoo taasisafatee fayyina keenya fooniif dhiiga isaa kan nu kennu fannoo irratti masqala irratti. Kanaaf masqallii fi galgalli waakkiin qabu jennee yeroo kaasnu waan akkasii keessa laalla.
Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii addaati ayyaana masqalaa sababeeffachuun gamtaa tajaajiltoota wajjin kan turtii taasisaa jirru mana injiinera Amaan keessa kan jirru ammoo gamtaa tajaajiltootaatu asitti qophii kana qopheeffate jechuudha nuti waamamnee ayyaana isaa waliin dabarsuudhaaf kan dhufne ammas irra deebuudhaan baga geessan jenna gidduutti faaruu nu affeeru faarfattoonni isaaniin daawwanne walitti deebina. Nuvumna keenya fannoon gooftaa keenya Nuvumna keenya fannoon gooftaa keenya eebbisee laatee nuuf waaqni keenya ittiin mo'annaa diinota keenya eebbisee laatee nuuf waaqni keenya ittiin mo'annaa diinota keenya Nuvumna keenya fannoon gooftaa keenya Nuvumna keenya fannoon gooftaa keenya eebbisee laatee nuuf waaqni keenya ittiin mo'annaa diinota keenya eebbisee laatee nuuf waaqni keenya ittiin mo'annaa diinota keenya. Namni wal arguu kan danda'u erga lagni ceesisuu erga danda'e booda biqiltoonni biqilaniiru magariisa haaraa keessa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf ani waa'ee haaraa sana yoon sii kaasu nama qofatu hin jijjiiramne malee uumamti lafti gaafa waaqni waa irratti xab godhee waa irratti roobe guyyaa guutuu ati bishaan manaa baastee gannaqxeedhaaf biqiltuun hin biqilu. Gaaf tokko garuu waaqayyoo itti tiife taanaan guyyum sanaan wanni daaraa ture sun hin jijjiirama. Maaliin kun agarsiisa? Nama keessattis abdiin nama keessatti jijjiiramu rakkisaan uumama keessaa nama jedha gaadii of folchaa namoonni akkas jedhu namni namatti dallana garuu akka namaatti rakkisaan akka hin jirre nutu wal beekna. Namni hundi of madaale taanaan garuu kan hin rakkisne uumamoota lafti illee hin ajajamti. Kanaaf erga rooba sana argattee waaqaaf galata galchuudhaaf biqiltuun biqilaa horiinis waan nyaatu sana ni argata. Hundinuu abdiidhaan kan ittiin jiraannu. Kanaaf jaalalli kan ittiin calaqqisuudha. Kanaaf Oromoo biratti masqalli yoo sirbullee maal jedhaa nooriyaa birraan baree masqalli quufaan seene maal jechuudha isa duuba wanni jiru sun quufaa. Gooftaan koo du'a jaalati na baasee bilisaa sichis gammadee faarfadha qulqulluu maqaasaa dorsisii kee karaatti fi egaa yaadina koo qabeenya sana godhatee fayyisee lubbuu koo kanaan ittiin booneenyuree gooftaa koo malee isaa cubbuu kootiif jedhee fannoo gubbaa oolee. Yeroon kun bara haaraadha. Yeroo haaraadha. Yeroo haaraa kanatti immoo qalbii keenya jijjiirrachuu qabna. Illeen irraa wanti barannu maali kan jedhu dhumarratti kaasuu barbaada. Illeen irraa maal baranna? Fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos waggaa 300 ol akka hayyuun tokko dubbatanitti waggaa 326 awwaalameera jedhu. Waggaa 326 awwaalame wanni irratti darbatamu sun tulluu ta'eera. Kanaaf isa waggaa 300 ol awwaalame sana barbaachuuf kutannoo qabaachuun inni guddaan isa. Jalqaba wanta kaayyoo qabanne sana amma fakkeenyaaf barri kun bara haaraadha. Bara kana keessa kaayyoo qabna. Kaayyoo keenya fiixaan baasuudhaaf akkailleeniitti kutannoodhaan ka'uu qabna jechuudha. Hojii keenya milkiidhaan hojjechuudhaaf, hojii gaarii hojjechuudhaaf, bara gaarii dabarsuudhaaf, dhuunfaadhaafis, maatiidhaafis, biyyaafis walumaa galatti waan gaarii hojjechuudhaaf akkailleeniitti tulluu sana osoo hin taane tulluu sana keessa waggaa 300 kan awwaalame dhugaa sana barbaachuu qabna jechuudha. Barumsa kanarraa kan barannu. Kanaaf illeenirraa kutannoo barachuu qabna. Kutatteetti tulluun kun hin ulfaata hin jenne. Yeroo baay'ee natti fudhata hin jenne. Bakka tulluu ta'eera kana booda argachuu hin danda'us hin jenne. Garuu amantaadhaan kutattee kaatee tulluu sana akka qotamu gootee achi keessaa fannoon ba'eera jechuudha. Inni lammaffaan dhugaan waggaa 300 miti waggaa 1000 yoo awwaalameyyuu ba'uunsaan oolu.
Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya akka qophiin ayyaana sababeeffachuudhaan simbira amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo gamtaa tajaajiltootaan qopheesse kun kana fakkaata. Egaa ergaa isaan dabarsan kun waan guddaadha. Ayyaana kana yeroo ayyaaneffannu karoora nuti waggaa haaraadhaaf qabannu kun fiixaa bahinsaa fi kaayyoon nuti qabannee asiifachi jallachuu kan qabne ejjennoo keenya qabannee sochoona isaanaan fiixaan boon keenya hinafu kan jedhu qabachuu qabnaan ergaa sagantaa kanarratti darbe keessaa isa tokko. Kanuma jechaan nutis irra deebi'uudhaan baga geessan jenna gara xumuraatti deemnee jirra waan ta'eef qophiiwwan ayyaana masqalaa sababeeffachuun FIB'n qopheeffate simbiraan geessu kan biroon immoo itti fufuusaa waliin turtii taasisa. Faarfattoonni faaruu gabaabaa isaan nu dhageessisaniin nagaa isinitti dhammanneerra. Ani Muluu Asaffaan ture ogeessi kaameeraa fi suur sagalee ammoo Beenya Shiramuuti. Ayyaana gaarii. Fanno sati namota fayina